Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sina qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Wal horra warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa na eegiyaa shamarmarii jechuun gurra jaallattoota sirbaa hedduu keessa jirti. Kan biroos hedduu qabdi. Baha biiftuu Itoophiyaa jiraattus sirba isheetiin warra lixa biiftuu jiranis ni faarfatti. Walloollee osoo hin hambisin warra kaanis akkasuma. Weellistuu Haaloo Daawwee. Artistoota hangafoo Oromoo keessaa tokko kan taate artist Haaloo Daawwee dhukkuba sukkaaraan dhibamtee wal'aansaaf hospitaala seenuun ishee himame. Wal'aansaaf hospitaala Rift Vaalii magaalaa Adaamaatti argamu keessa kan jirtu Haaloo Daawwee erga hospitaala seentee guyyoota 5 ol ta'eera. Sababa dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiiga ishee ol ka'eetiin mana yaalaa kan seente ta'utu himame. Obboleettiin Haaloo Hindii Abdullaahi artist Haaloon dhibee sukkaaraa fi ol dabaluun dhiibbaa dhiigaa irra deddeebiin akka ishee huwwimteetti. Yeroo ammaa kanas wal'aansa baqaqsanii yaaluuf beellamni akka qabameefii jiru kan himte obboleettiin artistii gameettii kana itti dabaluunis artist Haaloo Daawween deeggarsa akka ishee barbaachisuu fi uummanni Oromoos bifa hundaan akka ishee cina dhaabbatu dhaamte. Magaalaa Diree Dhawaa ganda Dulloota jedhamutti bara 1957 akka lakkoobsa Itoophiyaatti kan dhalatte artist Haaloo Daawwee hojii muuziqaa ishee umurii waggaa 15tti eegalte. Muuziqaa ishee keessatti warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uun dhageessisaa turte. Hojii muuziqaa ishee kan jalqabde magaalaa Diree Dhawaa baandii Afran Qalloo keessatti ture. Sanaan booda hawwisoo biiftuu biyya teenyaa jedhamu keessatti itti fufte. Artist Haaloo Daawwee sirboota kan akka edada jireenyaa, obboleessi gaarii, wal hora warra keessanii, sababni ittiin naanoo dumaalimaa, baabura yaabbadheen dhufaa na eegiyaa shamarmarii fi weelluuwwan biroo weellisuun beekamtii guddaa horatteetti. Artist Haaloo Daawween haala siyaasaa fi dinagdee Oromoon Itoophiyaa keessatti irra gahaa ture hubannoo uumuun weelluuwwan hojjechaa turte. Kana malees Haaloo Daawwee waa'ee barbaachisummaa jireenya hawaasummaa, seenaa, duudhaa fi aadaa Oromoo akkasumas itti gaafatamummaa jireenyaa dachee kana irratti jiru sagalee ishee kiiloleetiin weellisteetti. Haaloo Daawwee waggoota 40 oliif sirboota adda addaa dhuunfaadhaan kaassetta 10 kan namoota waliinii kaassetta 13 walumaa galatti sirboota kaassetta 23 ta'an hojjetteetti. Walhora warra keessanii teessumni guddoo shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa jedhiyaa shamarmarii. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan artist Haaloo Daawween deeggarsa akka ishee barbaachisuu fi uummanni Oromoos bifa hundaan akka ishee cina dhaabbatu dhaamteetti. Dhaamsa ishee kana fudhachuudhaanis Oromoon biyya ambaa fi biyya keessa jiran akka ishee cina dhaabbatan jedha Finfinnee Maltiimiidiyaa. Rabbis fayyaa isheef haa kennu. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.